tegal. Dhugaa Waaqayyo san dura sana dhabbatu isa dhiibaa dhufte tegal. Namni nama warqa olaa kaasu isa waggaa dheeraa rakkachaa gangalchaa dhufte tegaltaa. Alaa keessa ergaan sinii qaba tegaltaa. Isa dhiibaa dhufte sana asitti tegaltaa humna dhiiga oolicha. Hallelujah! 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 Namoonni baay'een riifariin kan dadhabe sitti gataniiru. Doktoroonni meeqatti darbanii kan dadhaban asitti akeera. Har'ammoo Waaqayyo sadhuma warra carraa har'aa qabdan sinirraa gata Yesuus. Nana mana sinirraa gata Yesuus. Hin danda'amu jedhamee mana yaalaa meeqatti darbamee asitti namni baay'een ba'aasaa gateera har'a gattee baata. Namni nama isa kanatti namni nama warqa kee sochoosi gateen baay'ee sagalee guddaa. Dhagamu dubbadhu ofirratti amantiidha. Dubbadhu ofirratti amantiidha. Dubbadhu sagalee keetii. Sochoos harka kee dubbadhu ofirratti. Kan kee qofa miti maatii keerraa yungatarra Waaqayyo. Kan kee qofa miti qofa keerraa yungatarra Waaqayyo. Nan dubbadha gattee galtaa. Gattee galtaa. Hin danda'ama namni jedhu iyyee ameeni. Namna mana jiru. Namna mana dhugaat. Asitti kan nama miti manatti amantee dhufte. Dhugaadha har'a Waaqayyo ba'aa koo gata jettee dhufte. Har'a Waaqayyo na hiika jettee dhufte. Har'a Yesuus ba'aa narratti ilaalee nan dhiisu jettee dhufte. Namni akkasii namni amantii gammadu sirra hin jiru ammaa kaasee. Nanda kasirra humna dhiiga. Amen, 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 amen. Amen. Nama di kamar jiru targan jeraburan. Amen. 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 Favorit kita, gini kami nama kesemua kita sehingga besar kakek ulkas. Saya favorit terulkasi. Nanarge nama Waaqayyo akka burqaa bishaanitti yaa'eerraa cituu didee rakkina isa rakkise nama Waaqayyo amma qaxii waan ittiin rakkattu irraa kutee narge. Ameen. Ameen ameen. Ameen ameen. Ameen ameen ameen. Narraa kuteera Waaqayyo jedha. Yes. Yes. Siagalet. Siagalet. May hati to kojiru la torbe shamzi ashak. Wagga sadi guutuu akka bishaanii dhayaa garuu guyyaa lafa kana naa kadhatame kaasee hin jiru. Barbaada nu deebi'anii arguu hin danda'an. Ameen. Maal hojjettan harka isaa qaxii irraa kute. Ameen. Raajii tokko raajiin keessummoota sin barsiisa harka kaasii gara kootti. Kaasii gara kootti kaasii giddiin qabine. Amma ammatti ollaadha naannoodha iddoo hojjettu iddoo jiraattu kan si rakkisu sun gabsirraa godhe Waaqayyo. Fuuta iyyitee gabsirraa godheera leenci Yihudaa. Gabsirraa godheera leenci Yihudaa. Gabsirraa godheera leenci Yihudaa. Bitaan mirgaan isa si waraanu sirraa kaaseera Yesuus. Sirraa kaaseera Yesuus. Sirraa kaaseera Yesuus. Hallelujah. Say. Ni warri gammadan warri sinitti dhagaamaa jiru gammachuun nagaan natti dhagaamaa jira warri jettan. Galata walirraa hin cinne goofticha. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Kam jirtu? Na yaadattuu naati. Na warri na beektan na argitanii beektan.
ji'aa fi torban sadii jedhanii abbaan keenya isaan tuna yaadachiise guyyaa isaayyoo as turre baay'ee Waaqayyo nu gargaaree namoota jaalatamuu qabdanidha isin. Dhuguma namoota jaalatamuu qabdanidha isin. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baroota keessatti ergama yaada isaa wajjin haasaan ture. Sila konkolaataa keessa teenyee akkasitti bara kana Waaqayyo waaqeffachuun akkasitti fayyina kana fudhachuun iddoo hundan jiru garuu isin gidduu jira. Dhugumaan isinitti hima isin namoota eebbifamtanidha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa har'ammoo yeroo darbe torban lamaan irraa natti fakkaata ergama yaada isaaf muudamaa kennitaniittu nama baay'ee an jaalladhudha. Dhugumaan isinitti hima nama Waaqayyo ergedha dhalootaaf. Ameen jettanii isin. Dhuguma ergama Waaqayyo isa ergedha. Haleluuyaa. Nama kanaaf ani baay'ee Waaqayyoon isiniin galateeffadha. Cimina inni qabu egaa amma ani isa lallabaan jira miti. Waan namni qabu yoo dubbatan cubbuun qabu miteere. Nama yeroo isaa kennee jireenya isaa kennee bara isaa kennee ergaa Waaqayyo dhalootaaf itti kennee dubbataa jiru hojjechaa jirudha. Kanaaf mee warri gammaddan sirriitti ilillee fi harka sirriitti walitti ergutaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Baay'ee dhugaa baay'ee Waaqayyoon galateeffadha baay'ee isaaf. Inni hin beeka namoota tajaajiltoota baay'eetiin siqadhu'anii dhugumaan isinitti himaa nama yeroo baay'ee barbaadee dhaqee dubbisee irraa baradhudha. Nama akkasiiti. Ammas kunuunfadhaa jabeessaa hammadhaa ofitti qabadhaa isiniin jedhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.